fedhin haasa'ee afaan fedhe waan fedhe yoo godhe hin baqatu. Yoo baqatellee karaa seera qabeessaan namni kamuu addunyaarra garuu baay'ee akka jedhamu kana bakka lama qooduu qabdan. Namni tokko akka hin dogongorre. Namni karaa seera qabeessaan biyya tokkorraa biyya biraatti baqatuun Ameerikaa deemu, Dubaay karaa seeraatiin deemu, Jibuutii deemu, Ameerikaas whatever bakka fedhe deemuun kun seera. Like tijaaraadha, daldala. Of jijjiiru, maatii jijjiiru kun addunyaarra jira. Namni biyya Awurooppaarraa Ameerikaarraa gara biyya keenyaatti baqata. Investimentiif baqata. Investimentiif dhufee daldala dalagata waan ta'eef karaa seera qabeessaan of jijjiiruuf maatii jijjiiruuf yoo ta'e haala sahla maaliif nama biyya ormaa jiru kanatu qabsoo Oromoos haa ta'u ummata biyya keenyaa masjiida biyya keenyaa maatii isaa jireenya isaa hunda ka jijjiire nama biyya ormaa jiru. Kanaafillee baqaafillee kreditii kennuu qabna. Namni asirraa baqatee maal jedha yeroo tokko tokko jecha magaruu hadiisa ta'aa hin beeku shayii na sirreessanii nama kitaaba torba qara'eera ta'uu isaan beeku waan. Jechama Oromotu jedha. Biyya hedduu yoo deemte waa hedduu agarta, aadaa hedduu baratta, namallee karaa hedduutti qarqaaruu dandeessa. Kanaaf Quraaniin gargaara waan akka sodaatiin. قل سيروا في الأرض فانظروا جل ربي صدادين. سني في حديث كان صحيح أبدأ بسنت إن دبتوني خيري وان كابني في إرا أفكساتشون قاعدة كان قبر ما نرجلو كان بوكيسو يو بربان نجالك أبا يادا ولي كبجو رب الله مالجد كفيتا نتي أمانا وافيتا نتي أمانا رجالك أبو ما ربي مال نكني أفو ما كانوا أومي كن kan nafseenu keessa kaa'e kan ni'imaa funyaanii ijaa gurra kan akka sochoonu godhe innuu mirga nu kenne intum hor jecha tokko jedha hadiisa keessatti ammallee in sodaadha akka dogongorreef Umar ibn Khattab maal jedhe bara siira keessa dhaga'een ilmi mootiitii fi ilmi gabri tokko waliin garmaama deemanii ilmi garmaama ilmi mootii sun namicha gabraatiin mo'amee jennaaniin ilmi mootii mucaa kana dhahe san booda adlii barbaada gara Umar ibn Khattab deeme. Umar ibn Khattab yoo adlii kennu maal jedhe mucaan akkamsi godhe akkana godhe ilma mootii kanatu maal si godhe mataa kee keessa akkana dhahe abbaa bulchullee mucaa si dhahe jedheeni san booda maal jedhe nama rabbi ani hadiisa dhumaa tana himu waa'ee hurriyaa like siira san himu raafi miti namni gabra ka ta'uu danda'u yoo garaa ummaa isaa keessa jiraate qofa garaa ummaa isaa keessa baay'ina namni hurriidha amanu kafaru waa fedhetti yoo hanga daangaa keessatti hin dabarreetti jechuudha. Kanaaf yoo bilisummaa barbaade Oromoon calqaba hurriyyatti amanu namni yaada itti amane tokko adeemsuu danda'a jennee yoo amanne dhugaa rabbi walis hin lollu. Ani fedhu kaafaa haa deeggaru, fedhu kaabaa haa deeggaru, fedhu haa deeggaru, fedhu waan fedhe haa ta'u. Yaada san yoo walii kabajne gara yaada lamaatti dhufuu dandeenya. Taap godhaa gara yaada lamaatti. Sini galee calqaba yaada kana yoo walii kabajne jenne tokkummaan keenya ni jabaata waliin arrabsinu walirratti hin duullu waliin balaaleffannu walii cabsuuf illee fiyyaallu yaaduma keenya qofa gurguran yaaduma keenya qofa yaadni karaa nagaa yaada karaa qawwee yaada karaa qawwee yaada karaa nagaa is okay kun rakkoo waan hin taaneefi Oromoon yaada namaa like yaada Naasir kabajuu qaba yaada Ustaaz Kamal kabajuu qaba yaada Ustaaz Ahmed kabajuu qaba yoo akkana wal kabajne dhugaa isin himaami gabrummaan hin dheerattu wan definition biraan barbaadu karaa qawweetti amanii waa'ee qawwee gorsuun hin barbaachisu karaa nagaatti amanii qabsoo karaa nagaatti sirriidhaniitiin karaa nagaa gorsuun hin barbaachisu Naasir lafa kaa'eera nuti haa ilaallu yoo amanne karaa qawweetti yoo amanne karaa nagaatti waliin yaada keenya waliif kabajnee akka Oromootti yoo waliin deemne ni bilisoomna. Karaa kamittuu yoo barbaanne mootu qabsoo kana keessaa iyyuu uf baasnee jireenya keenya haa deeggaru. Nafsi keenya business like mallaqa hada laynu kana jechuun barbaada sanii dheeresseera ifa manaa godhaa guyyaa biraa garuu deeqaa lama yaada wayii oduu haasan hin baane asan waan tokko ani si gaafadhu waan kana waan mata duree kaafnee mana namiitittu mana nama tokkootitti yoo asitti illee alaaxuulii goone hoos biratti illee goone rakkoon qabu
hayyoonni irratti dhiyaatanii ummata kana sodaachisuu barsiisuu karaa yoo odoo itti man dogongora keessa seene san isummaaf abbatu algaabate. Ati akka nama baqa biyya biraa deemes akka nama Su'uudii kanatti illee waan nu beeynu san beeytutti yeroo sagantaan akkanaa jiru dhuftee ka dhaga'eerra ka argee ifa beeyte. Amma waan Su'uudii keessa jiru anatu Su'uudii keessa jira rakkoo anatu itti dhiyeenya hatta waan mana hidhaa keessatti deemaa jiru natu quba qaba. Sigalee atillee akkasuma waan kana irratti nu gargaarii nu cinaa dhaabbadhu guyyaa sagantaan kun jiru dhufi waan argitee si mudatee beeytu irratti nu gargaarii kana si gaafachuu barbaadeeti Hasan kee. Alhamdulillah galatooma Ustaaza kiyya ani dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo Oromoon keessa jiru keessa yoo wanni yaanni kiyya baasu miti kan qarqaaru ta'e viidiyoon miti qaamaaleen argamuu danda'een dhufa baay'ee. Waan Oromoo qarqaaruu danda'u irratti yoo Saawudii dhufuun na barbaachisa Saawudiin dhufu yoo Dubaay dhufuun na barbaachisa Dubaay dhufuun na barbaachisa. Ani baqataa biyya hedduuti baay'ee kanaan dura Sudaan tureera alhamdulillah Saawudii tureera Dubaay baay'ee keessa hin jiraanne dalagaaf deemeera jiraata amma Turkiin jiraadhaa. Maybe bakka biraallee baqadha jedhee yaada hedduu qaba. Maaliif jireenya biyya hundaa baay'ee hedduu argeera. Garuu wanni nama ajaa'ibu tokko namoonni wanni dogongoran tokko isin ahimu dhiifama guddaa wajjin. Baqarratti. Biyyi baqaa karaa seeraan ala deeman martinuu sirrii miti. Dogongora guddaa. Feetu Turki deemi, feetu Dubaay deemi, feetu Saawudii deemi, feetu Yuroop deemi, karaa seeraan ala deemte jennaan ni miidhamta kana beeki. So, baqarratti immoo rakkoon jiru cufti wal fakkaata. Amma fakkeenyaaf biyya Tarkii osoo hin dhaqin dura maal natti fakkaatani? Jireenyi isaa jireenya Saawudii waan caalu natti fakkaata. Garuu akkuma Saawudiin aa'ilaan jiraatu san aa'ilaa sanii gadi jiraatan. Aa'ilaa sanii gadi mana tokko keessatti nama 10 nama 30 nama 20 maybe sanii gadi nu jiraachuu danda'an. Wanni baqa keessatti jiru hundumtuu rakkoo guddaadha. Rabbiin baqa nurra haa kaasu biyya keenya keessatti yoo waa xiqqoo qabattan kootaatti dalagadhaa. Amma ani kanallee promote gochuudhaaf nageen illee jiru dhugaadha. Dalagatuun amma nama rakkisa. Inshaallah gabrummaan kun nurra haa buqqaatu. Dhufneeti gaafsan falmadhaa karaa nagaan falmadhaa karaa qawweetiin karaa kaminuu falmadhaa gabrummaan kun akka nurraa ba'u tokkoffaa du'aa nu godha rabbiin nu kadhadhaa. Yoo nu zulmi dhiisne nu rooba amma roobni hin jiru. Adaamaa yeroo calqabaatiif har'a roobe. Balgiin badeera baadiyaa gara Arsii. An biyya jira sa'a kanatti. Balgiin badeera. Kan itti aanu malee. Har'a roobe har'aaf kaleessa roobe Adaamaa. Rabbiin nu kadhadhaa akka rabbiin nu rooba. Zulmii dhaabaa akka bilisummaan dhuftu. Wadhagaa. Asan follow deebisi keessa na dubbisi. Asan keessa na dubbisi follow deebisi. Yalla nama bira onnatti. Ayyee bareedaa galatoomi ulfaadhu baay'ee si jaalannaa hedduu galatoomii nagaan nu ture. Ayyee galatoomaa follow isinii godhaa shee ustaas. Salaamu alaikum. Amma waan nu gootan osoo naman seensisin awwalu shart akiru salaama. Aywa. Shartii kaayanna sa'aatii illee 2 ta'eera Dubaayitti Saudi Arabiyaa tokko ta'ee jira. Tokkoof daqiiqaa 9. Asitti ammoo 2 daqiiqaa 9. Daqiiqaa 30 ofiisinii qabna. Daqiiqaa 30 kana keessa maal nu gootan seentan namni tokko kaseene sakandii 30 haga daqiiqaa tokkootitti yaada keessan feetu waan Oromoo irraa filattee feetu waan jireenya ijoollee biyyoota Arabaa kanarraa filattee dubbatu qabdaa mirga keetti tokko. Lammaffaa taaptaabii kana nama 450 jira. Taaptaap akkana qubattuudhaan miiliyoona takkitti amma seensistan wandimeen kiyya ziizoon jechuudha. Isin kadhatu jira miiliyoona tokko galchaa isiniin jedhu jira. Taaptaabiin kun sila maal nama fayyadaa nama hedduutu jedha. Wanti inni fayyadu taaptaap jechuun hiikaan isaa laayikiidha. Jaalala waan kanaati sagantaa kanaati. Yoo amma tiktokii kana namni biraa riippoorti godhaa jiraate kun ammoo asii yoo taaptaap godhaa jiraate jaalalarra jibbaa irra riippoortiin jibbaadha. Laayikiin kun jaalalarra jibbaa irra yoo jaalalli caale warra tiktokii illee warra jaalalaa kanaaf carraa kenna jechuudha. Tiktokii kana hin guban yookiin waa hin godhan. Akka qubnillee isin dhukkubutti illee miti akka silkiin cabutti illee miti. Daqiiqaa tokkoo gootan daqiiqaa tokko boqotaa tokkoo gootan tokko qubaan nu tuttuqaa isiniin jenna kabajaa waliin. Amma tartiiba gubbaa jiru arsii ta'etu kanaaf carraa kenna. Sagantaan sadiin irra deemu osoo hin ta'in
yaaduma tokko irratti yaada sadiin irra yoo deeme sa'aatiin nu fageessa waan ta'eef yaaduma warra baqataa ka biyyaa waan baheef wallaale kana waan biyyaa baheef kaayoo biyyaa baheef bakka irraa bahe wallaale. Numarti kenna bismillahir rahmanir rahim wa alaykum salaam wal bayna Piyyuuti qonaa turime. wal bayna mi bakka irraa bahe gariin abbaa dhoqqee keessatti dhiisee dhufe gariin haati aga ammaa qoraan cabsitee gurgurti gariin tokkocha qaban itti gurguratanii biyyaan baa jira irra hedduun nama asirra jiruu kun nama rakkoo keessaa dhufe irra guddaa ka bal'inna keessaa dhufe irra paarsantiin guddaan ka rakkoo keessaa dhufe ilma baadiyaa aakhira duniyaatii ka'e gariin aakhira duniyaa jechuun ni beeytanii lafa yookaan gammoojjii ta'uu yookaan bakka biraa ta'uu kayoo tana abbaa fi haati maal keessa jirtu ka tiktokiin maal ta'e iyyuu hin beeyne tiktokiin osoo gaafatanii tiktokii mayyoo osoo gaafatanii hin beeku maatiin keenya irra guddaan hagaanumaan hubeetuu jechuudha. TikTokii osoo gaafatanii maatiin hin beeku. Kana biraa baheetiin bakka bahee fi waan baheef illee wallaalee sa'atii isaa yeroo isaa bakka hin taanetti gubaa jira. Qananii rabbi sii kennee si har'a maatii keetira si dabarsee waan onlaayinii ta'e si barsiisee waan moobaayilii ta'e si barsiisee waan appilikeeshinii garaagaraa ta'e si barsiisee kanaan dagamtee bakka itti galtu bakka itti deemtu san wallaaltee bakka maatii kan kee biraa kaate wallaaltee barandaan hambaa barandaa keessi fakkaatee fooqiin hambaa fooqii keessi fakkaatee ispaaltiin hambaa ispaaltii keessi fakkaatee maatii kan kee ka keessaa baatee fi kaayyoo biyyaa baateef dagattee arabni maal jetti man lam yacrif shay'ayn ما لا يعرف كاملا جدا نمني ولا من بيكين بيكم سمو غوتو ينقبو تكو كامي نما بكرادو في بيكو مبين في نما بكتي دي مبين نمني بكرادو في مبين في نمني بكتي دي مبين نمني سم بيكم سنقبو خالص جدا كايو بياو باني فندي كينا تكو تكون بيكو قامنا ربي ما جل لا تسألون يومئذ عن النعيم أنا يا رب سيجني ربي سيمي جيسه أونلاين الرساتي دي دمي أفرتته وان براد على دوكنا رب الراسي قافت شويد وأهلي كير أبدي ورا كير أبدي دنيا أبدي ربي أبدي وامي كنا بجرا أونلاين كنا رتينه ميديا كورة هم تك خسارة ماله دنيا أبني ربي أبني ماتي أبني وامي كنا أبني namni maal naan jedhanii hin beeyne maal naan jedhanii hin beeyne namni sun wata kan beeku har'a intalti asirratti waa barleessitu intalti asirratti waa arrabsitu intalti asirra waa jettu irra guddaan paarsantiin 90 meeqaa ijoollee islaamaati namni asirra waa barleessu ilmaan haajiiti ilmaan sheekaati ka abbaan biyyaa safaa walaa ta'u ka abbaan biyyaa dubbataa ambaa kabajaa ummata keessatti dubbatu kabajaa qabu akkanaattu har'a feesbuuka yookaan tiktok kanarra seenee waan biraa oofa. Bakka irraa dhufnee fi bakka itti deemnu haa beeynu. Kaayoo biyyaa baaneef galmaan haa gaa'enu waa hunda dura. Taphaas ni dhaqqabda waan hunda ni dhaqqabda kaayoo biyyaa baateef bakka hin gaa'edha. Ankiyya dhaamsi kanumaa jabaadhaatii kabiraa kabaqattummaatii fi kabiraa sanitti hin seenu jihaaduma kana jidduun isinii kaasa akkasii insha Allah jabaadhaatii nasrii ammoo galatoonfachuu barbaada wallahi nama walawlaa daf'ullaahi naasa ba'dahum biba'adin lafasadatil ardu jedhe rabbiin osoo nama kana gariin deebisuu baate silaa dachiin ni baddi ilma dargaggeessa akkanaa kana hayyuu rabbi nama keessa kaa'uun alhamdulillahi rabbil aalamiin ayyeroo tokko ammoo waan irraa gammadu ilmaan keenya ka Oromoo kana wayta isaan biyya irraa waliin gastii seenanii Muhammad Al-Jazeera Muhammad isa tahee Ziizoo yoo haa ta'u nama garaagararraa biyya irraa waliin seenanii isaan ta'anii wajjin akka qaama tokkootitti haasaan wallahi keessi kiyya na gammada. Kalee Nasriin wallahi waan osoo namni abbaan fedhe madaala san kaasuu hin dandeenye dalage kalee.
wayta Mansuuriin fidee ummata kanarratti boochisee eegas gammachuudhaan didee nammoosisinaa jedhee haamohee gammadu jedhee Mansuur kolfaatiin bahesan wayta inni wala akkasitti ka'ee dhaabatee boo'ee silaa sujuudan godha rabbiin na dhoorge malee jedhee akkasitti dubbatu san wallahi garaa kiyya na rifate. Orseen ullee jibbe wallahi kalee hin jira jala kan hima taa'ee laalee fixe taphasan. Haga inni Nasriin akkas jedhee narraa dhiisaa har'a. Ijoolleen sun marti warri achi jiru warra isaa hundi isaa leenca kennu. Hundi isii warri Nasrii bira seenee gabbooyu sun warra leencaan fixu taphasan guutuu. Maaliif ree kalee kabajeetiin qaama kiyya jedhee waan hunda dabarsee fi haa gammadee bahu jedhee mucaan sun akka awwala rifate sanirra gammadee haala gaariin osoo ol ka'ee harka dha'uu bahe. Nuundi ka awwala nu rifanne garaan keenya nu gammadee. Ani wallahi osoo danda'ee osan seene Nasrii hin mooyin jechuuni. Hin mooyini jechuuni. Wayitanii gizee tokko mooyichaa inni kalaa'ee jennaan hin mooyin akka itti jedhuun dhabeetiin ofirraa dhiise. Kanaafuu Oromoo jechuun sani. Wayitaman hambaa dhaqan waan isaan godhan hin beekna akka isaan itti lafarra oofaniitiin uummata hima laallaa asirratti argu jirra. Yooni maanyaan galgala dhaqee. Eega. Sareetti qalesiin jedha warra. Saree. Waan arrabaati homaa nan bifanneefi beeyta. Imbeeka laalee wasa. Oromoo irraa homaa nan bisnee. Mini allibban zaaree Oromoo bihon mili allibban mini allibban jedhee yooniin gaafsan imbeeka laalee jira tapha san guutuu isaa laalee gaafsanis argee wallahi hedduutu akka isinirraa gammadee akkasi tokkummaawwan isinirraa barbaannu sani. Kanaafuu waan gaariirra jirtanii rabbi isin yaada baluu isinirra dheeradhee jabaadha itti fufaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kiyyoo daqiiqaa tokko qabda jabaadha. Aishaa neetworkii keetu dide. Okay, Nasir obboleessa kee galatoomee takka. Duraan dursee ani dhimma ijoollee biyya arabaa irraa haasa'uu barbaada. Maaliif yoo jettan anis biyya arabaa kan keessa jira. Waggaa sagal hanga biyya bahe waggaa sagalii. Mudannoo na mudatee keessa darbees jira. Kan argus jira. Garuu hanga har'aan tana takka namatti dabalamee jire bultiillee ijaaradhee hin jiru. Haa ta'u immoo mudannoo hedduu keessa darbee as ka'ee jira. Namni kamuu ni qormaata hedduus darbee as ka'ee jira. So maal jechuu barbaada warroota bultii ijaaratanii bultii diigaa deemaniif akkasumas warroota bultiin ijaaranii kan amma booda ijaarachuuf yaadanis isaaniifis gabaabsee dubbii waan jedhu jira. Inni tokko warra dhiqoon sodaadha beekta. Yaada waan ta'eef kun uummata akka illee sodaatiin yaada keebsan. Okay. Warra bultii ijaarataniif rabbiin bultii isaanii haa bareechisu. Yaa'u akkuma beekamu waan hedduu isinirraa dubbattanii jirtanii wanta irraa dubbadhu hin qabu. Haa ta'u nuun dura koo hiikaa kanallee ni beekna. Ammoo rabbiin nu haa laaffisu bultii gaarii nuuf haa kennu. Ammas deebi'ee rabbiin nu haa qajeelchu. Nama tokko ta'ee namni dogongorre hin jiru. Anis dogongore as ka'ee warra hayyuu keessaa bahee Naasir na beeka warra Haajii Baffaa keessaa bahee jira. Haa ta'u garuu wallahi dubbachuu dadhabee beektanii. Kiyyoo biyya arabaa kam jirta? Sudah Arabia. Tas gabbai rakkoo biyya arabaatiin nama mara keessa jirti. Nama barsiisaa, nama fayyadaa waan jedhu. Sodaatiin dubbadhu ati. Abshiri. Wala sheekan rakkoon guddaan illee narra ga'e osoo hin ta'in waa hedduus argee jira namoota hedduu rakkoo keessa ba'an jiranii. Kanaaf garuu wanti xiqqoo natti dhagahamoo jiraate anarraa waggaa ganaa guutuu biyya kana keessa taa'ee wanti an fayyadame tokko qabeenya
akka namaa jechuun namas ni qarqaaraa maatii koottis bira dhaabadha. Kabee kun na beekaa. Warra kiyyas ni beektaa Naasir. Haa ta'u uf jajuufi miti wallah alhamdulillah rabbil aalamiin. Wanti xiqqoo an biyya kanarraaf bu'aa an buuse yookiin immoo na cinqe tokko jiraate yeroo hedduu intaa'ee yaada beektanii. Osoma yaadu dhukkuba mataa bowwoo isaa migraine jedhamu san godhadhe. Jaarra wallahi na dhukkuba summa isin jedha. Garuu akkasittuu dalagataa akkasittuu warra koo bira dhaabataa nama kamiin birayyuu ni daawwadha. Wallahi of hin jaju. Akka maraatullee akka hayyullee waa hunda keessa nama dabarsuu danda'u jechuudhaan. Har'a umriin koo 25. Gaafa biyyaa boosan garuu nama umrii 16 ture. So namoota baay'ee akkuma bifa isaanii amala isaaniis hedduu argee jira. Rabbiin nu haqa jedhu walumaa galatti jechuudha. Ani wanti biraa wanti dubbadhu qabu. Du'aayin abgaddaa. Rabbiin si haa fayyisu bultii jaalattee taate waggaa gana kana keessatti. Biyyuu Suudi Arabiyaa jirta maatiitti maatii ijaarattee bultii ijaarattee abbaa warraa qabdaa. Bismillaahi nan jalqaba. Lakka hin ijaaranne alhamdulillah gammaan ijaaranne adada tarkaanfii takka an ejjadhu rabbiin kun fudhuwan na deebisa. Tarinaaf miti keeriin qabdu ta'uu mala. Imbeek wallahi ani yeroo baay'ee rabbiin kun waa hedduurraa na eegaasiin na ga'ee jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin ammallee du'aa warra kootiitiin nama. Abshir rabbiin ganda ofii tolee biyya Suudi Arabiyaa jirta. Yoo ji'a haramaa Makkaan fa'aa jiraatte dhaqii umrallee godhii rabbi kadhadhu. Irra caalaa bakka feetanillee jiraattan bultii halaal bultii bareeda kan nama fuusisu rabbi. Rabbi bultii bareeda sitti haa ijaaru jenna obboleettii tana yeroo birallee deebina irraa mari'annaa yaada sirraa fuunaa kanumaan geggeessu. Ustaaza ol deebisaa garuu waan takkitti jechuun ni barbaada beektanii. Ilmi namaa kun ila dhiirri durriyyeelleen waan takka jedhu ni barbaada. Dhiirri durriyyeelleen waan danda'een dubartii gaarii filata. Maaliif badaa akka ofiisan hin barbaadu beektanii waan gaarii taate wayii soqata malee. Yeroo baay'ee isiifillee shamarran kennaafillee wanti an dhaamu barbaadu tokkoffaa waggaa 9 dalagdee ammaa booda wanti sirraa eegamu waan dalagdu kana seef godhadhu. Dhuunfaa keetitti waan borottiin tajaajilamtu maallaqa waan mataa keetii mana kan kee duniyaa kee dirqama qabaatuun kee. Waggaa 9 namni maatii qarqaare kanaa ol jireenya ofii godhatuu dhabuun maal jechuun faayidaa takka hin qabu waan dandeetti ofii keetii harka keetii qabadhu. Karaa seeraatiin waan dandeesseen walii qabadhu maatii kan keetitti illee haga qarqaaru qabdu fakkeenyaaf waggaatti waan dalagatte keessaa parsantii 10 yoo maatii kee qarqaarte ga'a 90 garuu kaayatuun dirqama jechuudha. Tokko san lammata bultii ijaaratuudhaaf bultiin halaalaa akka namaa dhuftu namni barbaadu rabbiin lafa kanarra yoo nu uumu tasa nu uumu waa wayii bu'aa wayii buusnee dabarree dheera. Laal heerumuun guyyaa takka gaafa rabbiin ka buddeena kan kee walitti sii lallabeen ni dhufa oma takka. Ka bishaaniif midhaan kee ol keessa jiru numa dhufu. Keessattuu garuu dubartiin uf qabdee. Naasiruu keenya bakka tanatti qabaan koo. An dhimma heerumaa irra rakkoo hin qabu wallaahi billaa. Ati maal qabdu heerumaa yeroo narraa deeme waan akka. No san ati jettee. Asii yaadu beeku. Yeroo xiqqaa akka fayyamatan mana arabaan beektan. Sanillee tisii dhufaa jira. Laal wanti isin jechuu barbaadu heeruma akkas dhabuuf namni hin qabu miti walii galaan. Kawaayee heerumaa yaaddullee jiraatu danda'a. Baay'isanii fakkeenyaaf shamarri takka umriin isii waggaa 25 osoo ga'ee heeruma yaaduu dandeetti. Dhiphatuu dandeetti. Dhiira akka barbaaddu, dhiira rabbiin sodaatu, dhiira takka waa qabu, dhiira waan silaa gaarii dubartiin filattu qabu dhaabuu dandeessi yeroo sanitti jechuudha. Cinqamuu danda'an. Uf qofa ilaalin. Nuti eega miidiyaa ta'e nama 500 ta'u jala jira. Nama 500 haasofna si waliin 500 tokko jechuudha. Siigalee kanaaf dubartiin takka ofiif gaarii taatee naamusa ofii qabattee duniyaa dalagattee of eegdee jiraannaan shakkii takka malee dhiirri isii barbaadu isiin dhiira barbaadu miti dhiirri nuu isii barbaadee itti dhufa.
Wanti guddaan dubartii irraa eegamu dalagatuu fi uf qabu, nafsiyaa ofii sakaaluu, dhiira haraamaa irraa uf eeguu, dhiiratti duniyaa ofii, yeroo ofii, qaama ofii osoo halaala takka irraa hin qabne, osoo seera takka irraa hin qabne itti uf kennuu dhabuudha. As keessatti uf ilaalta malee ati waan kana siif jedhaa hin jirru jechuudha. Kafayyaa uummataa dabartaa jira yaada uummataati. Kafayyaa ajandaan kennallee kan kan dhukkubbii kan keetii addunyaan tuni tokkoffaa qananii fi miti isiirra kan dhufne nu. Tokko rabbii keenya gabbaruuf, lama ammoo jiraannee qormaata gaddaa gammachuu qabu dabarsinee irraa darbuudhaaf. Ati sadarkaa sammuun kan kee istiresii godhatee dhukkuba godhatu geessuu hin qabdu. Haga sunda yaadda'uu hin qabdu. Addunyaadha. Haga rabbi sii jira dhusiin jedhe jiraattaa irraa dabartaa. Yaaduu waan gaarii, karoora baafatu waan gaarii. Bira darbanii sammuu ofii haga dhibamee dhukkubni irratti mul'atu ga'uun ammoo dogongoraa. Rabbi fayyaa ta'e guutuu si haa deebisu. Du'aa isheen illee ol seenaa jirani sii godhanii ati garuu waan nuti hin jenne kana godhii sammuu kee tasgabbeessii akkaataa dhukkuba kana keessaa baatuun durallee dhukkuba kanatti ofumaaf seensiste osoo cinqamuu baatte osoo sammuu kee cinquu baatte osoo duniyaa kana tuffattee qalalli gootee ilaaltee itti seentuu ture. Eega dogongorame garuu sirraa'uu qaba waan ta'eef akkasii sanyiitii rabbi si haa fayyisu fageessi galatoo. Mee isa kana dubbiftaa Jaafar odoo Jaafar hin dubbanne yaadoo mariitti. Yaadii ol deebisa. Ustaad illee haa dhufan amma rakkoo maal ta'ee ijoolleen waggaa 6-8 dalaganii birrii maatii ergan. Yoo isaan asirraa gadi bahanii birriin hin jiru. Dubaayin kontiraata lammataa deebi'an karaa deebi'an dhiphinni birrillee sammuu rakkoo dhufu kan asuma ta'anii quba qaban waan kallatti hin beeku. Birriin lafa hin jiru birriin maatiitti ergan. Obboleeyyan keenya warri nu dhagaa jirtan warra keessan haadha abbaa keessan hin gargaarinaan jennu gargaara. Wanni warra keessan gargaartanii wanni seef godhattan namni seef biratti godhatan biratti ol kaayatan sun illee nama amaanaa qabu. Kuma birri nus miliyoona 500 nama bira kaayate nama horiitu narratti dakkase nama horiin maalii bonne narraa fixe jedhe ijoolleen birrii lafaa dhabaniitu jira. Nama bira seef kaayatanillee sirritti hubadhaa. Gizee warra keessan gargaartanillee jumla man gargaarina. Sinigalee akkasitti yaada keessan galchaa. Sababni amansiisaan rakkoon maatii keessan rakkisaa jiru wayyoo jiraate malee tokko irra gaarii waan amma ustaazni jedhan fooyyessuudhaaf namni fakkeenya biyya Arabaa kanatu waggaa 2 turtee gaafa biyya galtu akkaawuntii maqaa keetii banadhu buukii kee harka qabadhu biyya Arabaatitti as deebi. Laal. Waggaa 2 waggaa 3 biyya turtee yoo biyya galtu akkaawuntii mataa keetii qabaadhu. Buukii kee illee uf harkatti qabadhu yookiin nama amantu bira kaayadhu. Sambooda asii maallaqa irra galfatta gaafa biyya galte ofii keetii sochoosu. Maatii keetii ammoo yoo rakkaatti dubbisaa dhiifama jaafee. Takkitti tan afaan buufadha. Maatiin kee maallaqa naa ergisiin jedhe qofaaf maallaqa erguun sirriidhaa miti. Sababa amansiisaa gaafatta. Mee maal rakkattan? Rakkoon sun waan atantama yeroo sanitti maallaqaan furamu yoo ta'e dirqama qarqaaruu ni qabda. Haadhaaf abbaa keeti maatii keeti. Yookaan ammoo asuma ergi jedhameef qofa maallaqa baastee erguun hiikata kan qabu. Sababni illee obboleessa kiyya maallaqni salphatti dhufu hin jiru. Shintibeetii namaa dhiqanii ol ka'i jedhan ol ka'anii gattaa'i jedhan gattaa'anii deemi jedhan deemanii fiigi jedhan fiiganii akka ilma namaa osoo hin taane akka gabraatitti duniyaa biyya ambaa keessan namni ka fidu. Sa'aatii ka biyya faranjiilee jiru 15-16 dalageetiin fidan. Maallaqni salphatti hin dhufne salphattis bahuu hin qabu. Maallaqni qoosatti hin dhufne qoosatti illee bahuu hin qabu. Karooraan dhufe ifaa jeedhaan dhufe. Eega ifaa jeed dhufe waan amanamaa fi waan bu'aa bahu qofaaf bahuu qaba malee akka gabraatitti dalagdee shintibeetii namaa dhiqxee faggaatee dalagdee kaatee asuma ergisiin jedhaniif fuutee erguulleen amansiisaa miti yaada amansiisaa qabaatu qaba. Jaafii yee baga nagaan nutti. يبقى أنا قاعد نقدم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذ رياض ديبيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كايساني تتعبان أمانات. ما شاء الله. Isin galcha obboleewwan kiyya naa obsa daqiiqaa tokko qabda jaafee mee dubbadhu.
Aisha Tole, waan baay'ee namatti toludha kan isin dubbattan yaada baay'ee nama ajaa'ibuudha. Anillee wanta kana irratti dubbadheen ture. Manzumaan haala nashiidaa maxxansisiin jedhe sana keessatti haala nashiidaa dhaga'een ture naan jette sana keessatti. Dhibeef dhaba maatiitu garii biyyaa fageessee kan silaa nama ergattuu ergamti achi teessee madaa takkaanuun qooriin garbummaan nu badeessee nuuf dirmadhu yaa rabbi nuuf laadhu murtoo haqaa kan jedhu. Achi keessatti baay'inaan dubbatan ture. Jedhi mee sagalee ol fuudhi Jaafar. Yaanse daqiiqaa lama si dhageeffannaa. Daqiiqaa lamaa kee kana ati namuu waan danda'uun dubbata. Mee daqiiqaa lamaa nashiidaa kee kana bareechisii nuuf jedhi nullee xiqqoo sammuun keenya kunillee firii nu haa ta'u sa'aatii lamaa ol asirra turre. Sagantalee ni goolamna Naasir. Daqiiqaa 10 boodan goolamna nama 4-5 irraa warra jalqaba irratti ergatee gastii jalqaba irra jiru carraa ni kenninaaf. Itti fuuf Jaafar daqiiqaa lama qaba. Galatoomaa kana naaf gochuu keessaniif bismillahirrahmanirrahiim. Ilaahi yaa ilaahi ilaahi rabbii haqaa hankasaa yaadammiti jaratti qalbiin qaqaa asii gad nu waamanii fokkisiisanii maqaa kan nuti si kadhannu adaba kan kee baqaa bismillaahi maqaasaan dubbii kiyya jalqaba mee gargaarsa naaf ta'e yaa gargaaraa daddaba dandeettii kee abdaddee ofii koo maalan qaba alhamdulillah jedheen faaruu kan kee lallaba jabaa hundumaa caalu jabina hin qabne maqaa akkasaa yaadammiti jaratti qalbiin qaqaa kan nuti si kadhannu adaba kan kee baqaa kan jedhudha. Walaloo isaatiin xiqqoo isheerraa isin dubbisa. Jecha namaa fi kaayyoo wal faana hundasaa baattaa bor nama ta'uuf jettee har'a namaaf ergamtaa yookiin haga bultaa yoo argatte waa nyaattaa boroonaaf darbaa jettee cinqii hundumaa baattaa utuma hunda beektuu kaayyoof gowwaa fakkaata. Utuma hunda beektuu kaayyoof gowwaa fakkaata. Aara galfii hin qabdu hojiin taateetta biizii jechaa fi oduu namaa hunduma saayyuu dhiisii abjuu kee dhugoomsuudhaaf lafa gugaarra ciisii malee haasaa namaatiin takkumaan ta'in biizii. Hiyyummaa seenaa gochuuf olii gadi utaaltaa namni bifa kee ilaalaa keessi kee guggubataa yaaddoo maatii keef jettee yaadi kee dhukkubsataa rakkina maatii keetiif qalbiin kee kulkulfataa. Obsiitii jajjabaadhu mo'adhu rakkoof dhiphuu goomattuuf haasidiin kee kan jiru kan kee jibbu rabbiin sirraa haa qabu jajjabaadhu yaa lubbuu jedha. Har'aaf kan hin qabadde kanadha. Maashaallah tabaarakallah Jaafar kenna anis follow si godha. Waan barsiisu atis waan guddaadha. Enga dalee gizee ati wasiyaa Naasiritti dhaamatu si dhagayaa deemaa jira. Si jajjabeessinaa. Waan irraa baratu waan nama barsiisu ulfaadhu wal quba qabaannaa jechuun barbaadan gabaabsinaa yaada kenna. Yan baay'ee galatoomi ulfaadhu yeroo biroollee yoo si argine si galchinaan waliin hirmaattaa yaada kee kennattaa nagaan nu ture. Guddaa galatoomaa nagaa. Mustafaa Iluu. Mustee assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Daqiiqaa takka qofa fayyadamee ba'a. Mustee kenna baga nagaan dhufte. Isinillee baga nagaa anna jettanii hedduun keessan galatoomaa Nasirii waggaa dheeraa nu jiraadhu baay'ee tokko namatti tola maashaallah. Rabbi yaada muraada kan keessi haa guutu hajaatan ta'e si haa baasu. Jalqabatti wanti guddaan maal inni beekama. Rasuuluma keenya alayhi salaatu wassalaam maal jedhan man sanaa ilaykum ma'ruufan fakaafi'u. Doa isa godhaa jedhan kanumaaf namni martinuu guddadhu barakadhu bakkee ga'ii namaan jedha. Dhaamsuma rasuula rabbiin irraa dhufe waan ta'eef isa kanaaf ani ergaa daqiiqaa takka fayyadame wantoota si irraa haasaatan kanarraa namni martinuu madaa qabu dhugaa dubbachuuf ijoollee shamarranii kana maal seeta akka kasalaati jechuudha. Kasala amma yoo dhitte jettu inuma gurraachatu yeroo baay'ee inuma gorsan bakka gizee gorsan qofa siilii boo'ichaa qofa bakkuma gorsan kana ergan borullee achuma deeban iftaanillee achuma deeban namni tokko wanti madaan tokko kun madaa'ummaa kaan irraa haa baratuuf wanti kun miidhamuuf kaan irraa haa arganiif yeroo baay'ee namoonni walirratti gorfamuu qabu. Rabbiin fakkeenya yoo namaa kennu waa walirraa gorfamaati malee nama tokkocha qofa irratti miti wanti tokko musiibaan tokko yoo nama tokkocha irra buutu kun irraa haa gorfamuuf. Akkuma san shamarran keenya isin yeroo baay'ee bakkuma irratti illee itti gowwoomfama yeroo baay'ee biyya namaa keessatti gubata an jireenya nama aarsu keessa waan na aarsu jireenya namni
nama ergataa jireenya san keessa itti gammadee jiraatu bichaa na dhiba dhugaa dubbachuuf tanan. Jireenya namaa ergamaa, jireenya garbummaa, jireenya gizee nyaatu. Nyaata lafa keettee bishaan dhugdu bishaan nama hanqisiisa itti gammadanii jireenya akkamii akka jiraatan bichaa na dhibu. Isa kanaaf nuti wanti godhuu qabnu batalaa ijoolleen shamarranii. Ijoolleen dhiiraa wannuma mararraa tolla jala keenya. Dhakaa baannus, muka baannus, bakka feene dhaabannu irraa tolla. Isin meeshaa kabajaati. Kabajaa kana rabbi isinii kenna. Erga biyya namaa dhufuun keessaniin oolle, erga bakka wayii dhaquun keessaniin oolle, waan tokkorra dhaabattanii bakka guddaa ga'uu qabdan. Kaayyoo keessaniif yeroo kennuu qabdan. Yeroon kun hin deebu jedhan. Isin haadha ilmaanii ta'uu deemtan, dhala godhachuuf deemtan. Yoo hiriyyaan keessan ka biyya isin biraa dhiiftan, baratee barnootaan bakka guddaa ga'u. Yoo tokko maatii horatee ilmaa ofii 5-6 argu, isin maaltu isinii dhagama? Birrii hin qabdan, ilma san bira jiraatanii ilma hin qabdan, barnootaan fagaattanii barnootaan hin jirtan. Wanti isin gammachiisu mee maal inni wanta kana keessatti? Isa dhugaa baay'ee namatti ulfaata. Namoota gugurdan na jala jira. Kanaafi wanti an jedhu ijoollee shamarranii piliis walirraa golfama. Wama qabdanii maatiin keessan yoo abbaa fi haati keessan birrii 30,050 ergitan gaafa isin galtan maal isin hin jabeetan homaa guddaallee nuun goone birrii 50,000 wayii nu ergite. 20,000 wayii nu ergite isin hin jedhan. Maal jechuun isi akkamii akka fiddan kana hin beektanii akkana jedha warri. Abbammaan fedhe haadhaaf abbaa haa ta'u. Gargaaruu dirqama nurra eeguma kaa'e amantaanis eega haadhaaf abbaa akka gargaaru tartiiba nuu kenneera. Dura of dursuu qabda. Namni uf ta'ee ka'ee namaa waa ta'a malee ufii osoo hin taane namaa waa ta'u jechi jedhu hin jiru. Kanaaf hedduu takka galatooma namni yaada kanallee kaaftan baay'ee tokko namatti tola. Angabaabseera nasiri wanti siin jedhu dhugaa rabbi ati uffata adiidha. Rabbiin bakka hin taanellee sin dhaabin hamaallee sirraa haa qabu. Jalqaba jaartii dantee nagaan si haa hiiku wanti guddaan hawwitan. Ati uduu hin cinqamin. Ati uummata Oromootiif cinqamte. Rabbiin ammoo rabbii ati rakkataaf cinqamte. Rabbiin ati beelaaf cinqamte. Rabbiin nama kamiyyuu ati hammata keessa kan kee ummadeessitee ittiin cinqamtee imimmaan buuftee nama kanaaf haga takka xaarte mudhattii sanillee ufiitiin bira sii haa dhaabatu. Mana yaalaa hin dhaqin. Namni takka hin cinqamin biyya namaa kana keessatti ulfaata waan waliinuu arginu. Wama takka rabbiin si bira haa jiraatu wanti namni rabbiin bira jiraatu wanti biraa wanti isa daasisu hin jiru. Namni rabbiin qabatu wanti isa cinqu hin jiru. Namoota gugurdaa dhiyaate aalimaa bakka kennite abbo. Hajaate rabbi si haa baasu kanuma isin jenna wanti guddaa wanti wal bira qabnu hin jiru. Jazaakallahu khairan. Kanaa kun itti fuufaa isinillee kootaa hirmaadhaa ammaaf naa jiraadhu galatoomsiin jedhee jira. Aisha. Ustaaz Riyaadiin ol deebisaa namoota hedduu Alii Muhee. Laa xumura irratti dhufanii du'aayi naa godhanii Aisha irraa yaada fuudhi. Akira xumura du'aayi qofaaf katmiifaa dhufanii sheeyini sa'aatii kana marateen. Dhufaniiranii Aisha mee yaada kee itti fuufi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا دي كيسر قلتني أسمعت هاي نجي فتشو الجرا. الحمد لله رب العالمين ربي جزاسني فهاك فلوسني اللي والله كان ما هو ما متي ربي كيسن كان اللي ربي سني فهاك فلو. أنا ما في سنين حاجة إن شاء الله. والله انت شمرن كناكمي انا الرجل كبيتني نوان باينا ما الفاتو بيتني هاتوتي قرو الحمد لله ربي سبحانه وتعالى نو يمكن اكو مدان غا صادر بنبي ياباني غافو باسبورتي بافن نبي يا نسان كابار سو ينجرو كان بيك نو بيتني ربي نو حلافسو ربي نو ها قجل فتو من ان شاء الله والله يعني اكهيت يعني nama hedduu miidhaa keessallee darbee bakka kana gahee jirullee akkasuma nama ofirra dhaabatee rabbitti yaani yeroo hedduu rabbirra of kaa'achuu kana guddisa alhamdulillah umrii kiyya yaani diqqoo ta'eetiniin biyyaa dhufee usaan biyya kana jiru haati tiyana laamrii ta'an abbeeraan kiyya na guddise abbeeraan kiyya kun kaadhati yadhaale isa malee abbaa kiyyan beekwan abbaan kiyya mungkin hoggaa lama narraa amrii ta'e abbeeraa kiyya kana ana akka abbaa kiyyaatitti waa asi dalage kana isarra ergaa ture ni ergee gaaf kaanii kalaas ijoollee mana isaatiin dhufte fudhatee hin galate anaa mucaan tokko qofni hin hafne alhamdulillah yoo asii galee jedhu wama takka hin argine mungkin hoggaa tokkoof baatii 5 akkas wama takka hin garre waan takka gaalee waa hundaa laalee meetii wantaan isin kennee jedheen jennaaniin
Wallahi kaan akkas godhee san akkas godhee illee hin jenne. Wanti ati nakkanni micatti qaraa hagatti masan andi ammoo subhaanallah waraqaa baankiin galchuun akkana qabadhee cummadhee galadheen. Akkanuma cummadhee galadheen. Hin gaafadhee lafooyillee irraa fudhadhee jira lafa qonnaa ka abbaa kiyyaa fudhadhee kalaas hadhaa'eetuma waa erguma ganzaba dhabee kanan dhabu jedhe. Sababuma saniif ka jedhu birrii takkatti iyyuu natti hin ergine micattiin tun jedhe. Birrii takkatti iyyuu jaarsa baye ardaa hin baye. In gaafatan hin dadhaban. Unkaan naa erguu miti naayyuu dawwaltee hin beektu jedhe. Usuu waraqaa akkana lafa jiru jecha namni keenya hagas haraamii ta'eera. Isaasaatu na guddisa abbaa kiyya jedhee isa beeka garuu. Naa erguu dhiisi naayyuu dawwaltee hin beektu jedhe. Wallaahi bakka dhaabadhuu jige gaafsan. Hardhallee guyyaa sayyoo yaadadhu maal beeka waan ta'u. Achee baqa. Nam tokkotti illee dubbanne akkasuma waraqaa san qabadhee waajjira poolisaa dhaqe. Inni abbaa kiyya garuu kassasuun illee natti ulfaa ulfaatu akkaan itti dadhabee akkaan itti amanumu maa isa erge santu na keessa dhufee beektanii. Hin dhaqee waajjirri poolisaallee akkasumatti na gargaareetiniin akkasuma isa dhiyeessan. Dubbiin fuute jaarsoleen achi na galchanii hin taa'e. Akka dubbii yoo keessa deeme fagoodhaa hin gaggabaabsa. Achuma amma amanii jedhaniin nu kana mana keenyatti hin galannaa jaaman achii fuune amanii jedhaniin waraqaan harkaa qabdi miyattiin ka baankii achiisii ergiteen. Akira shay amane afaanuma gaaf duraa wanda jedhe saniin amane. Booda baqqaanii alhamdulillah yaa rabbi kiyya gaafuma haadhatii anarraa fudhatisa yaa rabbi abbaa kiyya illee fudhate haadhatii illee fudhate har'arraa jalqabee ansi uf kenne jedhee. Wallahi bon mana arabaa keessa jira gaafsan gaafana himan. Bilbilan qabu akkama bilbila interneetaa wanna jedhu kana miti mana kontiraataa keessa taa'ee jecha. Bilbilan qabu bilbila biyya galee boru hadda bararaa hadda galgala naa kennan. Akkasii akirarra ofirra dhaabadhee alhamdulillah ijoollee obboleeyyan tiyya mush obboleessa hiyya tokkocha waliin dhaladhe sanii miti tamana isaa jirtu sanuu qarqaare isaayyuu barsiifadhee alhamdulillah kunoo ammaltillee fuudheeni ofirra dhaabadhee aarii san garuu tabiyyaa hidhabeetii miti aarii san biyyaa deebi'e. Aarii san asit deebi'e alhamdulillah akkaawuntii kiyya baafadhee naa erguu dhiisi naayyuu dawwaltee hin beektu jechi inni gaafsan jedhe wallaahi ijoollee isaatii waa hin godha waan ta'e haadha manaa isaa hin qarqaara isa guyyaa takkatti heloo jedheen hin beeku. Ijoollee hiriyoota baay'ee jira. Ana qofaa miti ustaas ijoollee hiriyoota yeroo san tana waliin biyyaa yaa'an baay'ee jira. Akkasuma nyaadhamanii kun mana barumsaatti deebi'ee kun heerume bultii hin taaneef Aayishaa naan jedhama. Ati carra qabeettiidha. Abbaa kee ta'uu dhabuuf sanuuf kassaste nu gara itti kassasnu sanuu dhabnee kun akkana hafnee naan jedhan. Siigalee ati waan abbaa kee hin taaneef afoo dhaabattee iyyuu nu garuu akka kassasnuu dhabnee akka gaafannuu nu himannuu gabbaanuu dhabnee akkana hafnee naan jedhan. Hagas yaani hagas namni kennaa haraamii ta'eera angaruu waa baradheera alhamdulillah amma bakka wayii gaarii atillee beektaa Nasriye. Baay'ee bareeda Aayishaatiin yaada kee hundaafuu hedduu galatoon ulfaadhu wanta tamma dubbatte kun waan namoota biroof illee barnoota keessaa poointiin guddoon an fudhadhe inni waan affeeraa kee ta'eefuu himattee nuti ammoo abbaa keenya gara himanne kadhabnetu jira poointiin jettu ana na barsiisu fakkeenyaaf. Kanaafi seenaa murtii tanaa irraa warri waa baratan dirqama dubbii garaa babbananii aannan adiidha namaan jedhuun qaban. Waan isin jettee gararraa warri waa baratan gabaabumatti waan keessan akkaawuntii keessan baafadhaa harka keessa qabadhaa. Maatii wanta amanuu hin jiru. Akkanatti galteetiin fakkeenyaaf Nasri hin galti isii yookiin gabbaatee nama nagaan gaafatti dhiira wayii waliin nagaan gaafattiimi birri asii isii argitee itti asii jalaa nyaatan sanii usuun taane. Gurbaa isiin gabbaatee nagaa gaafattee salaama gaafatte san birrii isii nyaate jedhanii nama faana horii jira namni keenya. Akkati obboleettii teenya Aayishaa sagantaan keenyallee kanuma jajjabeessaa yeroo magaluudhaaf karaarra jirallee achumaan du'aayin abdaan galbeedhaa gara biyya. Rabbi yaada muraada si haa guutuu rabbi ajaa walitti si haa qabu ergaa bareeda dabarsitee yoo isiin abbeeraa ofiitti irratti ergattee rakkoo haganaa geettu wanni reef nuti jennu sun sagantaan kun kanuma jajjabeessa waan qabatama lafa jiru
Dunyaa maal natti kennite? Wallaahi anillee nama harka kiyyaan birri irratti awwalee dubartii waakkatee jira. Obboleessi abbaan. Namni waa bira kaayatan sun amanamaa ta'uu qaba. Bakkeen seef itti godhatan suni murtaa'aa ta'uu qaba wanni jennuuf kana kuni ergaa guddaa akkaawunti maabbaati ila sanarratti na ustaz. Amanamaan jalqabaa akkaawunti maabbaati. Isa lammataa garuu nama dhugamaan amantan nama waadaa kana hin ganne filadhaa maatii keessan keessaa. Akkasii sagantaa keenya gaggabaabsaa deemna. Muraan sagantaa kana dhufte aliin daqiiqaa isaa fayyadamee Khadiijaatti daqiiqaa fayyadama. Galatooma waan carraa naa kennitaniif ani waa lama irraa dubbatuuf seene. Tokkoffaa Naasir fakkeenya jenereeshinii ammaa kana taatee fakkeenya Naasir fakkeenya sagaleen adda biraa fakkeenya jenereeshinii ammaa kana taatee namni hedduun siyaafotti hooti ilaalaa waa hedduu surraa barataa jiranii alhamdulillah itti fufiis hin jedha. Itti aansu wanti jechuu barbaade wanti sheekamuu wanti irra dalagu abdanii warroonni karaa kana dhufaa jiran eengadduma kana amma fakkeenyaa fi ganda keenya asaa achirraa mucaan tokko wallaahi ilma abbaa qabeenyaati. Karaa kanatti qabeenya dhabee biyyaan baane qufuma biyyaa baase jechuudha. Karaa kana du'e eengadduma kana. Ijoolleen maan asii qabamtee ji'a ja'a waggaa asii hidhamtee asii kaatee biyya galtu yuutarnii gootee dhufti. Nama dhibbaa yoo biyyaa bahan namni 90 karaa kana du'a 10tu dhufa jechuudha. Waan kanarratti sirriitti irratti dalagaa sirriitti uummataa waan dhaamtan dhaama jechuun barbaada. Inni lammaffaa immoo ispeeshaalii biyya Arabaa kana keessa wanti akka duudii carraan hamaan uummataaf fakkeenyaaf yeroo ammaa kana carraan hojii hin jiru biyya kana keessa. Keessattuu nama waraqaa hin qabneef jecha Dr. Sheekh Kamal isinillee beektanii hin jiru jecha. Kanaa wajjin karaa kana yaa'anii dhufaadhaan asuma galaa. Ijoollee qacalee umriin isaanii waggaa 20 gatte ka karaa kana du'an. Wallaahi ka abbaan biyyatti qabeenya ofii akka barbaadetti manaa isa goosisu qufee biyyaa ba'ee karaa kana du'aa jira jechuudha. Waan kana irratti dalagaa waan kana namni keenya dhaga'u. Isa lammataa ammoo maal jechuu barbaadanii fakkaata. Ispeeshaalii shamarran biyya Arabaa keessayyuu Suudii jirtu. Namni waggaa 8-10 as jira. Maaliif jennaan biizaan biyya kana erga dhaabatee waggaa 10 dura jecha. Warra jiru kunniin irra hedduun isaanii warruma mallaqa yeroo tokko osoo hin taane raawundii 2-3 nyaata wanti as jiran. Amma sooshaal miidiyaa irratti asiin dhagahanii yookiin asirratti ashaangullitii boo'aa darbanii waan hedduu ka keessaan beeknu jira. Kanaafuu waan kanarraa illee jechuudha. Maaltu jira? Namni biyya fakkeenyaaf Dubaay amma jiru galeellee deebi'uu hin danda'a. Namni biyya kana ammoo takka yoo biyya kana seene carraan galullee yoo qabamee galee malee namni ofii hin galu jecha. Heeruma malee waggaa 10 as ta'anii umriin isaanii ka biyyaattiin bahan bareedumni sun irraa dhumee mallaqa isa ofii ittiin oollee mallaqa ofii biyyatti erganii jaarsa kiyyaa afaan na fuudha jedhanii gaafa ji'a nyaatee mallaqa ofii sagaleen ji'a irraa nyaatee haga isiin galtu mallaqa irraa fuudhee nama hedduu beekna jechuudha. Isiin sun asitti umrii ofii fittee bifa ofii fittee gaafa biyya galuuf deemtu carraan galiitu hin jiru re'ee bishaanitti darbanii bishaan keessaa baasu fakkaatti jecha jiruu biyya ambaatiin. Sini galee kanaaf wanti jechuun barbaade wallaahi waan kanarratti sirriitti dalagaa ispeeshaalii warra karaa kana dhufaa jiru ijoollee karaa kana dhufaa jirtu namni dhibba keessa dhibbi yoo biyyaa ba'e akkuma iddootti isiniin jedhe namni qajeelee dhufaa hin jiru karaa kana du'aa jira yoo dhufanillee ammoo carraan hojii hin jiru biyyi kun laakii of joob carraan hojii baay'ee hin jiru amma yeroo ammaa kana hin beektan isinillee kana waan ta'eef dhufaniiyyuu as gahaa hin jiran jecha kanaaf waan kanarratti wallaahi sagantaa qabadhaatiin irratti dalagaa isiniin jedha waan carraan akkanatanii galatooma hundi keessanuu isin jaalladha isin kabaja. Ali yaadni bareeda isinillee warra mana banateetiin waa dalagaa jiru keessaa tokko
وانا سفتني لي اسني لي كان اجندا نو بيتشتي ديفتني جدين اجندا كان قبل نمو شلون لي وما نقرين كيسني علي دفتني تني ولينا اسف نجو بربان يا كره دي غرسا شلون لي قبني جبادا وانغاري جرتني ربي جنا ججبيسو يا دباي بريدا قبتني كاتني ولفادا سنينجر يلا غلطوا خديجه اي علي يا غلطوا علي انه خديجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أنا جا. دبادو خديجة. دقيقة توكو قبل كادو. دبادها جرا كم نقدر ثاني ومتكين. جرا غلط يا دقيقة. ما شاء الله بقى نقدر ثاني جانا مثلا جرا نرجع نسري جزاي سيني ونزيزو كيس جرتاني أشوانين بيتوان تي congratulations سننجلي جرا بقى قبتن ولمانو. كان سنرا في الموت وانا مسين الراحة ساجرتن كان ركي. أني لازلت هاي سنردو فاجرا ودوك قرص إلما نما وانو قدوتي قرص أستاذو تاكيدناتي تو وانو قدا. wanti tokko ijoollee shamarraniiti kan isiniif dhaamu yoo jiraate jechuudha akka intala shamaraa takkatti liivii kanarra nama baay'een jirtanii amma namni mana nasrii kana keessa jiru nama baay'eedha. Yeroo hunda gorsa dhaggeeffannee booyuuf ashangulliitii boochaa qofa sheerii walirra godhu osoo hin taane guyyaa hadhaa kana mana nasrii kana keessa waan dubbatame keessaa qabxii lama ijoo yoo qabatte ati guyyaa san intala namaa taata. Daataa kee gubdee chaarjerii kan keetti chaarjessitee tarii teettee dhaggeeffatta tarii dalagaa dhaggeeffatta laayivii kana. Garuu waan dhaggeeffatte kana keessaa yoo qabxii mata kallee kan fudhanne taate ati akka nama laga gubbaa taa'eeti bishaan harka itti gatee akkasitti yookaan naani keessa taa'ee cambaa ooluuti. Bu'aan ati buuftu hin jiru achi keessaa ol baatee galta. Kanaaf yeroo liivii nama waa gorsuu jala seentanii cadhiftaniituma ashangulliitii ergoo osoo hin taane as keessa maaltu dubbatame wanta as keessa dubbatame kana keessa ani keessa jira yoo keessa jiraannes akka irraa ufeeddu yoo keessa jiraatte immoo qabxii lama ijoo yoo qabatte ijoolleen tun guyyaa hunda seenti liivii kana guyyaa shanitti qabxii 10 yoo qabatte ati intala namaa tarogaa taatee argamta ganyaa sirnyaa kaama yoo intala taatee argamta yoo immootu cadhifteetumaan kan wantuma haasaan bichaa yeroo dabarfachuuf saayinii dhiqachuuf kan dhaggeeffattu taate bakka kamillee geettu karatti abta. Sammuun ilma namaa kun nama hundarraa waan qabatu tarii nama tokko wanta tokko barachuu yoo barbaadan yookiin karaa sirrii irra deebi'uu yoo barbaadan waa tokko irratti xiyyeeffadhaa karaa isin baasu ilaala waan irratti xiyyeeffattan san sirriitti irra cimaa yeroo hunda tiingi godhaa itti ilaalaa itti yaadaa hojjedhaa malee guyyaa kana keessa laayivii nama 1000 meeqatu seena achi keessa illee seentanii kan nama arrabsu kan nama gaggaragalchu kan nama maali godhu kanaa miti nama dhugaa waa baratu yoo taatan nama dhugaa waa hubachuu barbaadu yoo taatan wanta ilmi namaa sa'aatii dheeraa asirra taa'ee isin gorsu kana keessa qabxii lama fudhataa deema bakka isin hin tolle mallattoo gaafii irra kaa'aa jechi kun maaliif jedhame ka mallattoo gaafii irra keettisan uf qorachuu qabda sammuu kan kee kana siirees taate malee daataa keetti guuttattee chaarjii keetti guuttattee azjala teettee dhaggeeffataa bultee yoo kabaru waan hadha si gorsan kana gaafii mata akkasu jiran oolchine taate ufitti taphataa jirta jechuudha jiruu keetittis taphataa jirta. Ijoollee shamarraniitiin jira ka warra dhiiraattu isinii himaa warra dhiiraa keessa homaa nan galchanii sadarkaa warra dhiiraa gorsuu birallee yaada hedduu kana durallee Khadijaan yeroo deeggarsa hawaasa keenyaallee kun nama hedduu yaadaanillee qaamaanillee homaa hundaanuu horiinillee nu gargaaraa turedha. Wallahi hedduu galatoomee rabbiin umrii si haa dheeressu fayyaa kee guutuu rabbi si haa kennu waan ofii filate hunda si haa kennu waan jibbe kulli rabbiin sirraa haa qabu nu jiraadhu yeroo biroollee sagantaalee hawaasa keenya waan fayyadu yoo qabannee dhufnu kootu nu waliin hirmaadhu carraa sii kenninaa hedduu galatoom nagaan sagantaan keenyatti fufa barakallahu fiikum. Obboleewwan kiyya sagantaa keenya goolamuuf daqiiqaa 6 hafa sa'aatii 3 yoo jedhu yookiin Saudi Arabiyaa sa'a 2 yoo jedhu hin goolamna taa'ullee danda'an jirru yoo xiqqaate gara sa'a 3 moo 4 turreera natti fakkaata. Kanaaf amma hin goolabnaa garuu ustaaza keenya deebisna amma nama hunda dura jechuudha. Muhammad irraa yaada fuudhistan adana du'aayin xumura kalaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Du'aayi godhaan nu goolaba. يا براو الدبنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إرقاد أستاذ رياض.
Baay'ee galatoomaan isinin jedha Nasrii keenya. Wanni takka beektaa dubbiin guddatteedhaa fi fardatti hin fe'anii jedhanii beektan ilma haasawaan asirraadha. Yeroo baay'ee immoo ani wanni kana akka mataa kiyyaatti yeroo baay'ee irraa dubbadha. Namoonni keenya gaafa biyyaa bahanii dhiiras ta'ee dhalaanis yookiin ijoolleen shamaraas kaayyoodhaa wayii karoorfannee biyyaa baane gaafa garuu nama rakkoon ishaadhaa shiisha jala isa galchitutu baay'ata. Nama biyyaa dhufee wanta sila laayivii biyyatti dabarsee jedhe asitti immoo haarawa godhatee ni jiraami bakka ittiin waan haarawa isaa ta'utu jira beektaa. Kanaaf dhiirrinis dhiira keessas badaan namaadhaa jira kan kaayyoo hin qabne kan kaayyoon isaa jinjanaa bichaa ta'u bakka sa'a 24 inni dhala kadhatu yookiin birrima dhalaarraa mana ijaazanarraa kafali nama of hin dandeenye jechuudha. Shamara keessas jirti gadhee laaleta bakka hundatti bakka bakki isin jala kuftu shiisha malee bakka nama gaariitti takka isin argine jechuudha. Siigalee kanaaf tadalagatullee hin jirti ka bakka gaariitti argamtullee dhiirri ima jira. Irra baay'een ijoollee keenyaadha garuu bakka amma nuti jiru kaan Nasriin biyya tokko keessa jirraadha waa baay'ees argina. Wallahi ani waan biraadha immoo dubbiillee dheeressuun barbaadu waan na biraallee waan jedhu hin qabu. Shamarrinis dhiirrinis nutti mun qaban uftaanee jiraachuu qabna hanga yoomiidhaa garuu dhiirrinis shamara jala harka qabata. Biyya kana keessatti biyya nu jiru keessatti Dubaayii kana keessatti shamaratu dhiira jiraachisaa yoo jennu hin dandeenya. Nikaarraan qabu fuudhee kana immoo ani irra baay'ee dubbadhee hin danda'u walumaadhaan beekna waan beeknu jechuudha. Lammaffaa immoo wannan dubbatu barbaadu. Daqiiqaa sadiitu hafamaa meeqii baarakallahu fiikum. Okay. Wannan dubbachuu barbaadu. Biyyarraadhaa fidanii ijoollee takka dhiira yeroo kanatti 150 yookiin 60 kafalchiisaa fidaa jiran. Hojiin hin jiraaf hin jiru biyya kana keessa waliin beenna. Biyya kana keessa kan baay'atu garuu nama seeraan dhalaatti irra baay'ata osoo biyyi tun rahmata ijoollee namaa godhuu baattee jettee jechuudha. Siigalee birrii kana ijoolleen asitti siqaa argaa jirti warri addisii biyyarraa dhufan hojiin hin jiru bakka ta'etti san itti asammarree biraa dabarru dalagaan dhiiraa biyya kana keessa hin jiru. Warroonni qarshii 150 baasaa warroota dallaalaa irraan ka dhiiraa. Biyya irraa teettanii Oromiyaa irraa garana dhufuudhaaf dallaalaa 150 maal kafalaa jirtan. Yeroodhaaf isinitti hafe yookiin carraa biyya biraa osoo yaaltanii malee biyya Dubaay kana keessa dalagaan dhiiraa hin jiru. Wal sobuun haraam. Namni maallaqa kana kafalu obboleettitu as teettee obboleessa fidatuuf 150 dallaalaa kafalu. Yeroo lama sadii eerpoortii yaalanii yoo dhufe yoo hafe. Yoo dhufellee dalagaa hin argatu. Nama dhiiraa gara biyya Dubaay kanatti yeroo ammaa kana fiduun faayidaa takkallee hin qabu. Isiniin jedha. Keessattuu 120 saniin akka reefumatti motora biteef jettu san biyyatti wayiin haa hojjetu ergaa fi malee dhiira biyya kana fiduuf yaaluun hiikaa takka isiniif hin qabu. Isiniin jedhaan jalma muree jecha itti fufumee. Lammallee wanni ani itti jedhu barbaadu isinirraa goolabaa. Dubartiin teenya as teettee asii biyyatti jaarsa biyyatti dhiistee dhuftee asitti dhiirsa biraadhaa kan abbaan manaa isii isin hin beekne kan maatiin isii isin hin beekne dhiira qabatuudhaaf jecha jaarsa biyyaadhaa jiruu fi biyyaadhaa diigutti jirti. Kaasii qabattee waliin jiraataan jirtu, ka biyyaa qabattee waliin jiraataan jirtu, isin jidduu kana zeeroo taatee hafaa jirti. Kanaaf dubartoonni keenya warri waan akkanaallee daladdan hundi keenya yeroo baay'ee irraa dubbannaadha. Of qusadhaan isiniin jedhaa. Jireenya keessan immoo osoo isin yaaduun ta'in ofii keessan ofii yaaduu qabdan isiniin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa isinillee isin. Hedduu ulfaadhu moo'ee qaalii galatoomii Ustaaz Riyaad please nuu kottaa gaadaraa keessa. Daqiiqaan keenya. Ustaazni ol hin seenne obboleeyyan keenya. Odoo ustaazni ol hin seenne. Sagantaa guyyaa lammataa mana eenyuuti nu haa ta'u ka jedhu qofa beellamannee daqiiqaan obboleeyyan gumaa kanarraa yaada fudhannee. Du'aayiidhaan gargar deemna daqiiqaan 2-3 caaliin turru adaraa keessan ustaaza keenya qaaliin nu kottaa isiniin jenna. Ustaanni shabakallee rakkisutu mala. Ustaanni shabakallee rakkisu mara. Anis ba'uu barbaadam. Sa'aatii kabajuun. Sa'aatii maaliifi yoo baay'ate ergaan keenya kun bilaashuma lafa taagan. Bushaa. Sagantaalleen akka jennetti jechuun waadaa sa'aatii dheeressuu qabu. Anama waamichaan isinii godhu obboleeyyan kiyya odoo isheen natti ol hin seenne natti dhiisanii dubbii tana sheeka sodaataa dubbata. Waan dheengadda istiidiyoo sheekatiif waadaa galee mana nasriititti dalagaa turre haga ammaa karaa jira. Amaanaan sun hin xumuramne
warri waadaa san nuu galtan akira yaani guyyaa kanan jedhu waan rabbi isinii laaffiseen daddafaa nuu xumuraa isin eegaa jirraa galchaa warri immoo akkaawuntiin ifa isiniin ta'in isin jalaa bade keessan nu dubbisaa akkaawuntii isinii kenninaa nasri atillee yaada kana irra deebi odoo isheen ol hin seenne jajjabeessi dubbatume. Maarree waan nu gootani istiidiyoo sheeka kennaatiif maateriyaalii nu barbaachisu kompiitara telefoona maateriyaalii garaagaraa bitanna inni waan hin gadda waadaa nu galtan san ni beeytanii warroonni waadaa nu galtan waadaa san akkaawuntii jedhame san irratti galmaan nu gahaa isinin jen tokko lammata warroonni amma boodallee niyyatu barbaaddan sun hagam arganne hagamtu galma nu ga'e adda baafannee isinitti deebi'uutu malaa qalbii keessa ofirra nu eegaa isiniin jen galatooma guma daqiiqaa tokko qabdaa fayyadan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. No du'aa fudhatanii deemtan malee sheekame daqiiqaa takka qofa. Ustaadni daqiiqaa tokko du'aa godhan gumaan daqiiqaa tokko yaada isaa ibsata daqiiqaa lama qofa teettan kanarraa. Akiid. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee Naasirii keenya galatoomni sheekonni keessa keenyallee haa galatoomanii yaada kana fiddanii yaada nu cinqaa jiru nu jeeqaa jiru kana bultii keenyas jeeqaa jiru kana as baastanii ummata keenya kanaaf akka isaan irraa deebi'an gochuun keessan baay'ee galatooma galata guddaa qabdu. Ani kanin jedhe mudannoo hedduunis ni jira eenyuun mudannoo hin nabu garuu ijoolleen obbolootan keenya warri biyya arabaarra jiran biyya fedhe yoo jiraatani akkaanti tokko malee biyya baanee biyya namaa geenye argineerra an akka kootti akkaanti mataa kootiin qabu waan argeera barumsa guddaas immoo fudheera waan kanarra. Garuu immoo warreen carraa biyya galuu qaban warra akka Dubaay fa'aa biyyoota Arabaa keessa jiran kun yoo galanii akkaantii mataa isaanii baafatanii birrii isaanii lafatti seefii godhatan yoo qabaatan borbooyichi tokko dhufu waan tokko rakkoo tokkos hin dhageenyu. Kanarratti bal'inaan nu hojjedha akkaantii mataa isaanii akka isaan baafatanii birrii isaanii seef godhatan dhugaadha maatiin ofii har'a maatiin ofii hin amanaman. Namni tokko immoo maatii duwwaa gargaaruu osoo hin taane ani immoo maaltiin gala jedhee yaaduun barbaachisaadha. Kanaaf bal'inaan kana irratti nu barsiisa ergaa gosa cimaadha kun nu barsiisa ergi silaatiin taa'ee isin hordofaa jira yaada babbareedaa isaa turtanii yaada dheeressu guyyaa biraa walitti deebi'uu ni malla waan ta'eef galatooma ulfaadhaa hundi keessan sheekonnis Nasiriinis. Nafina gumaa keenya sagantaan kun irra waan deddeebi'uuf guyyaa biraa bal'inaan mudannollee waan jiru mala irratti haasofna mudannoo namni nurraa bara odoo namatti hime uummataa fakkeenya ta'a jettan qabaa itti qophaayatii gidee biraa bal'inaan irratti haasofna. Amma isheen du'aa hin waatu. Xayyibaa jedhamtu sanatu sa'aa lama teettee jedhan gastii keessa. Nama sa'aa lama taa'e osoo daqiiqaa takka yaada isaa irraan fuudhii yoo gaggeessani xiqqoo namatti ulfaata yoo ka dalagaa jiru taate xayyibaa. turreerra. جزاكم الله خير بارك الله فيك. Bakka. رب سلامتك. Dalagaan jiru guyyaa biroo carraani kenninaa fi hadhaaf garuu nuuf kolchi dalagaan jiru nu galchineerraani. Odoo isheen du'aa ittiin seenne wanni jennu guyyaa itti aanu torbaanitti sila guyyaa tokko jenneemi. Nuuf kolchaa hundi keessanu bakka hin dandeenye. Torbaanitti guyyaa tokko waan jenne. Nuuf kolchaa. Mee ustaaz maal jettanii torbetti waan itti deebinuuf torbee mana kam tahaa waan jennuuf kaastatan mana kamuu tahee nuti ergaa keenya irratti dabarfatu waan waan immoo ati akka ati nurraan hafneet akka ati nurraan hafneet manuma sheekaa godhaati namu achumatti sa'aatii godhannee achumatti dhufnaa almuhimmi ati nurraan hafini ummata kana duratti manni keessanii dhumuu qaba. Yeroo biraa goona haga sagantaan kun bilchaatu mee gara kiyyan argitina mana sheekatti deebina takka. Bakka guyyaa tokko mana sheekaa guyyaa tokko mana kiyya guyyaa tokko mana isaanii guyyaa tokko mana kiyya goona hayyee. Assalamu mana sheekatti itti deebina hayyee alaikum salaam wa rahmatullah muuze sakandii soddoma sirraa murannee sakandii soddoma mee maal jetta. Hayyee ani jechuun gabaaf siyaasaa wanni irratti haasoo barbaada Naasir sheekonni bakka jiranitti
warroota islaama ta'an ka dhiirallee ka kiristaana fi haasoo barbaadeeti. Lachuufuu maal haasoo barbaade beektaa Naasir kenna sheekoon illee yaadattaa kennani. Tokkoffaa nama ijoolleen tuniin islaama yoo ta'an heeruma barbaadan fu'a barbaadan. Namni kenna garuu namoo ofii qofa fu'uu barbaada. Kanarratti nu hojjaa jechuuf. Yeroo baay'ee warri islaama ta'e ka dhiirallee ka kiristaana ittiin heeruma namni kenna. Kanarratti akkaataa ittiin hojjetan nu hojjedhaa. Akkaataa diinii barsiistanillee irratti nu hojjedhaa. Kanuma isinitti himuu fi lammaffaa ammoo jechuu wanni ishee irratti hojjetuu qabdan. Ka lammaffaa warroota dhiira Dubaay keessa jiran dubartillee isaantu haraama zinaa baay'isaa jiraayyuu biyya keenya keessatti dhugaa dubbanne Naasiriin beektaa. Ila farsoo ka ugon dhiira gwaadanyotuma kee keessaa hin beeka Naasiran nama ati hin beekta hojjuma hiriyoota kee farsoo ka ugan dubartii jananii ka baasan. Wallaahi Naasir rabbi kanatti beeku. Ani maasarratti anummaan kun maasaa qamadii hojirraa bitee dubartii geggeessatu gammaa ka waan qabne jira. Maasamarratti abbaa isiitirraa. Warri isii mana keenya duuba odolaallee hunduu hiyyeessa. Achi uftee dubartii meeqatu biyya alaa kana hoggaa ku'an 5-6 teettee muuzee biyya alaa nageessinaan jetti. Wallaahi Naasir keenya bakka hojii kiyyaa uftee. Wanni kana je'uufi wal barsiisuu qabna. Biyya alaatii galanii ganaa ijoollee fira aanaa alii kadhatan itti ka deebi'u. Hoggaa ku'an teettee barga Dubaay itti deebi'uuf ka yaadu jira. Hoggaa ku'an teettee kanarratti hojjedhaa. Dhiirri dubartii asii warra ofiitti boottee horii gurgursiistee qambararraa. Gosarraa firarraa walitti guurtee yoo Dubaay geettu jaanata waan seete itti fakkaatti. Manni natti hin tolle jettee janaan ka jaalallee achi qabdu ka maal qabdu dubartii balleessaa jira. Dhiiratu dhiira akkasitti ijoolleen warri kanaaf daree kanuma himu. Obboleewwan tiyya. Ijoolleen shamaraa abbaa midhaan maasaa irratti midhaan mukarra jiru gurgurachiistee biyya kana dhuftee ka jijjiirama takka fiddeetu hin finneetu jira. Nama farsoo dhuguu jira, nama haraqee dhuguu jira, nama of hin jijjiirre jira, nama waggaa 10 biyya armaa taa'ee bu'aa buusuu dhabee deebi'uutti. Deebi'ee gabrummaa biyya arabaatti deebi'u jira jechuun mee maal isaatu nama kofachiisa. Aariifi miti noormaali namni maa ofaa laaluufi. Aariidhaaf osoo hin taane noormaalima. Jazakumullah khair. Kolfanii malee gubaa uummataa irratti hin kolfanii. Amiin. Ustaana du'aa godha. Musee koo ulfaadha. Itti fufaa ustaaz. Ustaz keessan amma Ustaz Riyaadoo. Riyaad keessan. Amami. Dhagayamaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagamu. Nagama. Dhagamara. Jazakumullah khairan. Sagantaa baay'ee dheeressine sa'aatiin illee balleessine jamaarraa. Guyyaa walitti deebilu torbaanuma har'aati. Guyyaa walitti deebinu torbaanuma har'aati inshallah. Sa'aatiin akka Dubaayititti sa'a 10 akka Saawudiitti sa'a 9 akka Nubiraatti sa'a 8 irratti walitti deebina yoo Rabbi jedhe inshallah. Akkuma gaaf duraa itti beellamannetti akkasuma walitti deebina. Akkuma isin jettan manni kiyyuma haa ta'u jalqaba kanaaf irra beellamne malee wannan jenne inshallah kanaaf sa'aatii kabajjinee walitti deebina. Warri yaamichaa waattanillee sheekan kiyyallee ulfaadha galatoomaa kalaas torbee itti aantu haga torbee har'aatitti waan mee baasee ustaada baase gaafa ustaada baaftee gaafa torbee har'aa mana sheekaatitti dhaye namni niyyattan hundi namni ofirraa galchitanii qulqullooftanii waadaa keenya bakka hangahuu guyyaa san guyyaa akiraan waa ta'u billaahi amaana. Fuula sheekaa dura dhaabbadhee waan san maal gootan jechuun natti ulfaata wallaahi. Namni jirtan kun sheer walitti godhaa wal yaadachiisaa keessa walii dawwalaa xumuraa waadaa san. Stuudiyoo ustaaza kennaatiin waan iyyattan niyyaa keessan san galmaan nu gahaa. Dhaloota qaruu fi kitaaba garaagaraa afaan arabaarraa afaan oromootiin jijjiiruu waan barbaadaniif waan niyyatan san galmaan nu gahaa isiniin jenna. Warroonni fafoon niyyatu barbaadan ammoo haala isinii mijeessinaa. Ustaaz Kamal isinillee jazaakumullahu khairan. Rabbi jazaa keessan mindaa keessan. Teessuma teessan tana jannata keessan Rabbi isin haa kafalu. Amiin.
fi jaalatamtoota hordoftoota keenya obboleewwan kiyyaa sagantaa har'aa kun waa sadii irraa dubbataa turre. Tokko dhimma baqattoota ilmaan Oromoo biyya Arabaatii fi biyya Faranjii keessa illee jiranii gadi fageenyatti ammoo biyya Arabaa irraa dubbataa turre. Dhimmi lammata dhimma hawaasa Oromooti. Dhimmi sadaffaa ammoo obboleewwan keenya kan muslimaa daandii irraa maqnee jirraa daandiitti haa deebinu. Anas dabalatee isinis dabalatee uf haa ilaalluu waan jedhurraa marii guddaa geggeessaa turre. Mee namni jalqabarraa haga sa'aatii kanaa turtan ka irratti illee dhuftanii waan na fayyada irraa baradheeru jettan koomentii keessan nuu kaa'a. Daqiiqaa lamaaf koomentii keessan. Ufa foollee sagantaaleen akkanaa jireenya hawaasa keenyaa keessa deemee ka gamaggamu ka ilaalu ka xiinxallu warroota beekumsa qaban warroota akka ustaazota keenyaa kanaan nuu haa dhiyaatullee warri jettan isiniif dhiyeessinaa yaada keessan kennadhaa. Mee akkamitti ilaaltan sagantaa kana koomentiidhaan.